makiinaa kana oofee bambarsii ijoollee kiraa manaa ijoollee itti fufsiisuu eegale danda'e. Maaliif deebi'ee fuuldura namaan dhaabaa dubiriin kun dhuma dhooftuu yoo dhumte immoo deebi'ee fuuldura ijoollee kos ofiis fuuldura namaa dhaabachuun barbaadu jedheetu gaara. Yaada bareeda jedhee tani akka wal ilaalaa tokkotti yaada bareeda jedhee yaada kana kenneef. Akkuma beekumsa kooti. Sana booda utuu oofaa jiru haga ta'e egaa ijoollee kana miidiyaan baasee wanti ittiin kadhatee jiru sana booddee ofii sanaatiif ofii jaraatiif inni ta'abaa makiinaadhaan olii gadi fiigaa akkuma raamadaana keessa argitan raamadaana keessa yeroo nuuf atarru amaan bakkee keessa fiigaa maaliif ijoollee isaatu bambarsii dhabdi ijoollee isaatu bakkeetti jala ari'atamti kanaaf jecha bakkee keessa amantan dhiiftan mucaan kophaa fatanaa turte guyyaa tokko dhufee fatarsiisee shorbaa hojjedhee shampuusaa hojjedhee fatarsiisee isa agarsiisee ture. Sana booda gastiisee sana booda makiinaa sun gaa yoo guyyaa tokko dhaabatte amaan yoo guyyaa tokko mataa bowwaafate kiraan manaa rakkoo bambarsiin rakkoo aannan rakkoo ijoolleen daa'ima hin jiruun beektu dhageessanii sana booda halkanii guyyaa fi eeggachuu jammari. Sana booda agalatooman ijoolleen biyya Arabaa ijoolleen Ameerikaa Awustiraaliyaa jiranu amaan jireenyi isaa akkami jedhanii ijoollee tokko gaafatu biyya kana keessa. Deebiin maali beektu? Lakkii amaan jireenya bareeda jira. Dhaggeeffadhaa bareechaati ijoollee keenya. Amaan jireenya bareedaa jiraataa jira. Makiinaa bitee bashannanaa jira. Yoo naqqee akka garaana guddan akka amaan makiinaa bitaa bashannanaa sidiin jedhe wallahi amaanii makiinaa Afrikaa qaburti nama waa tokko Afrikaa qabne wayya. Dhaggeeffadhaa. Wallahi sidiin jedhe amaan makiinaa Afrikaa qaburra nama makiinaa biti harreen qabne wayya biyya kana keessatti. Wanni fuuldura isaa deemu bambarsii ijoolleetti. Wanni fuuldura isaa deemu uffata ijoolleetti. Wanni fuuldura isaa deemu kiraa manaa ijoolleetti. Yaa Rabbi gaafuma tokko qilee seenaa jedhee sodaataa jiru. Garuu namni waa tokko yaaduun beekne makiinaa bitatee bashannanaa irratti. Makiinaa bashannanaatti miti makiinaan isaa. Makiinaatti mushwaara fe'anii eengadda gaafa ijoolleen Oromoo biyya kana keessaa bakka dhattu dhabdee bakka gallu dhabnee nu jala ajjeefamee balbala mana kootii balbala mana amaanitti ajjeefame obboleessi keenya. Bakka dhannu dhabnu wallaahi wabillahi akka nama tokkootti jechuudha. Makiinaa kan biraan qabatinaa naan jedhe dawwale. Makiinaa kootii olii gad deemnee olii gadi nu keessaa ture galatoomu dalagaa dhaabe jechuudha. Dhageessanii amma walumaa galatti amaanuu manatti deebi'eera. Gaddeera itti dhagahameera. Ulfiinatti kennee jennaan irraa mubaarik jedhe. Makiinaa sin qabaadhu waa tokko sin qabaadhu jedhe. Ulfii hoonaan jedhe. Maalin jedheen? Naa gammachiisii jedhe. Maaliif? Gurgurii binicha haadha manaa kootitti kennii biiti fayyadamtu aan dadhabeera jedhe. Maal dadhabde? Haasaan dadhabe. Akka godhamee rabbi. Namoonni tokko gadi ba'anii wanni bakkeedhaa maqaa koo dhaga'u waan jabaadha ilmoo koo guddifachuun dadhabe. Ilmaan kiyya guddifachuun dadhabe. Yoon gadi ba'ee waa wayyoo jedhee mushwaara hojjedhee ijoollee kooti aannan fiduu jedhe makiinaa qaba jedhanii yoo namni dawwalee doolaara 50 doolaara 20 mana arguu jedhe makiinaa qaba amaan jedhanii maqaana balleessanii ijoollee kiyyattiin riskii qabani jedhe. Amma immoo lakkin jedheen amaan jabaadhu callisi hojjedhuun jedheen. Calluma jedhee hojjedhu kaayyoo qabdaat. Biyya Kairoo keessa gaajaa jiraattee takkaa footoo kee miti viidiyoo kee miti footoo kee mul'atee hin beeku nama mataa qabutti kun turagaadha us jedhii hojjedhu jedheen gorsi. Amma immoo erga deeggarsa ilmaan Oromoo galatoomanuu waarikii dhaqiitii gara keetiin waan ta'e godhii viidiyoon waraabii nu gargaarsisii ispoonsara binnee fi baafnaa jecha jedhu natti kaafnaan gammadee dhugaadha. Ijoolleen biyya lafaa keessa jiru, ijoolleen biyya faranjii jiru, namni rabbiin jireenya jiraaf tolche yoo doolaara 100 gargaaran
Ijoolleen biyya Arabaa birrii kuma tokko yoo gargaaran ji'a tokko keessa birrii ispoonsaraa guuttachuu dandeenya kan jedhu yaadeen warra ispoonsaraa dhaqee dubbise. Dhaqee dubbifnaan haga kuma 36 haga kuma 40 doolaara kuma 40tti in arginaa fi ispoonsaraa firii jedhan. Erga akkas taate egaa birrii miiliyoonaa furii wayittiin qabdu maal abbaasaa gara kamiin gargaarsiifnuun jedhe jennaan gara ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatiin naan jedhan ani kijiban beeku jennaan ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa argachuudhaa torban laman dadhabe tarii as jala jiru yoo haalli naa mijate nan dhufa jedhani gastiin banaa kaleessan argatte isaa qarxaasaa hibaatiif maal wayyaa jennaan akkaawuntii dhuunfaa namaan kenninu jennee kanaan dura dubbanneerra. Erga immoo ijoollee shanan kana natti kaafte anuu miidiyaa irratti argeera. Akkaawuntii Shaabuddin kan yeroo dheengadda uummanni Booranaa buqqaan, uummanni Booranaa beelaan yeroo sana kan irratti walitti qabame kan Shaabuddin achuma irratti walitti qabaati. Akkaawuntii guruppiidhaan kan nama 2 baname jira. Isiniif haa kennu walitti qabadhaati gaafa maallaqni sun miiliyoona ta'e 500 ta'e gaafa isin maxxansaa jettani peejii koo maxxansii maxxansaa jedhee ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa. Maaliifan kana godhe nam tokko hin nyaatu maallaqa dhugu. Mee rabbii jedhaati. Mee rabbumaa jedhaati seer godhaami akka qofaase gaafadha. Utuun kana tiibaasee jechuudha. Kana tiibaasee uffata kana tiibaasee agarsiisuun danda'ame. Qaama nyaatu miti kun. Qaamni isin qabatteetu qaama nyaatu miti. Dhagaa. Wallaahi wa billaahi qaama nyaatee miti. Qaama nyaatu miti. Ilaa qoricha siin fayyadamtu moolaana. Gosii kanaa 10 torban 2 kennamaafi. Gosiin kanaa 10 torban 2 kennamaafi. Warri beektu doktoroonni yoo jiraatan. Nyaata kunooti jiraayyuu. Elam. Engate guutuun sin agarsiise miti afuritti galeera. Kanaafidha. Ummata keenya haasaa walitti baay'isuun hin taatu namni ilmoo qabdanu nama hubattu haasaan baay'atee fagaatu beekamu waan qabnu gargaaree anis waan qabu gargaaree jaarsitii du'aa inni jedhu deekaa tokko gaafannee kaanee ani akka yaada kootiitti ergan intarvii jara godheen booda yaada jaraa baafachiiseen booda waan qabnu yoo gargaaree innis du'aa koo dalgaa ijoollee koo gadi hin baasinii isinis rakkinatu gadi baase isinii galee erga akkas taate isinitti teenye ijoollee jalaa dhukkube jaarsa jalaa dhukkube gara guddaa isiniin jechuudha isiniin jenneen beeknuti. Anuma tokkicha ta'amnee warrumti dhagahaa jirtan kuni yoo doolaara 100 yookaan immoo birrii Itoophiyaa 1000 kennine iyyuu maallaqa guddaadha. Gargaarree gara Kaanaadaatti achi baafne maal jettu birrii 1000 waadaa sobaatu hin taane akkaawuntii shakkii miti haadhatti gaafatamummaa fudhata gubee keessan hin beektu gaafa kan Booranaas miiliyoona 3 torban 2 walitti qabne Raayyaa Abbaa Macaa suuraa koo fudhatee dhufe kunooti. Suuraa kooti suuraa Ibraa Bariisoo fudhatee dhufe Mubaarak Musammaa Ibraa Bariisoo maallaqni jarri isinitti kennitan na qaqqabeeraa birrii miiliyoona 3 jedhe. Xiqqoo sii namni amanu ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa waan ta'eef ammas isiniif maxxansiisa waadaadha. Raayyaa Abbaa Macaa akkaawuntiin nuu eeyyame irratti galchiisnee gargaarree walitti qabnee maaliif nam tokko inni hin balleessa isin hin balleessitti waan jedhuufanii raayyaa godhe. Akkaawuntii jalatti walitti qabnee raayyaan gadi ba'ee birrii ammanni walitti qabameeradha jedhee isinitti hima hin dhageessu. Sana booda warra Kaanaadaatti iyyinee ispoonsara billeetii geggeessina. Jaranatu saba biraa ta'ani ijoolleen kun qaata furmaanni kaa'ameefi qaata miidiyaa addunyaa olii gadi fuudhee sinaaf faranjiinu dinqifattee ijoollee shandeesse kun jettee sinaaf alaatti baafti. Kan keenya immoo walii hojjechuurra walii irratti hojjechuutu nutti gabaabbata. Kanaaf maa jettan tokko gara biyyaatiin ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa yoo kaanne gara Kairootiin immoo
namoota nama sadii namantan walitti finne warra biyya faranjii hawaalaa Somaaleetiin nu erguu dandeessan maraaf. Silaa maallaqni biyya kanatti walitti qabama waan ta'eef inni biyya kanus asii kabalama waan ta'eef asitti nama ijaarree nama lama sadii nama sin amantan walitti qabamee akkasiin warreen kaan immoo yeroo sillaa eebbisiisu leenca xiqqoo sataatu qurxummii sataatu onnee sataatu itti darbattanii haga ispoonsarii siidhumutti waan isiin dhageessanii waan isiin dandeessu ittiin bambarsii ijoollee bittu buush godhaa fi keessaanis immoo doolaara kudhanis ergitanii fi aannanii na bitattu gara siitiin. Isa kana immoo akkaawuntii ergi horreettan naasa bara mee kottu amaan kottuuti uummata ishi mee siifan maal jettan waalaikum assalaam naa obsaan tokko naa obsaa nan fida naa obsaa siifan kottuuti waalaikum assalaam kottu mee kottu manaa fidi abbaa kottu manaa fidi kottu manaa fidi Jamal Akira Jamal na obsiti interview goda hadas Abbas me kottati ati kottudi ati no dindo chwante ati dubaddo ifamana goda tapta goda copling share godati akmal kiya mane to fadda kotta gasti sini bana gasti ratti dubanna undi kesaniyu doctor undi kesa wara jala jirtan kotta yalla wa alaikum assalam me aman jirenya kami hal jirenya kami maatu darbe hadda ga'e ummatatti daqiiqa meeqa eshi amaan kuno daqiiqa meeqa si kenna betta daqiiqa shanitti mee jireenya dabarsite akkaataa ijoollee keetis waa hundayyuu dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi Share godi geemi kiyyaa oli rakkini jala share goda kuma kudhan arguun qaba sheeri ay mul'adhu amaan as mul'adhu namulisa waan asirreessa neetika tokkirratti dubbata akkam jirtan nagaa jirtu bakka jirtan nagaa ni beekan kabajaa fi jaalalaa isin haadha qabu isin jecha dura durso rabbi guyyaa irraatti dhugaa alhamdulillah jenna ittaan suudhaan dhimma kana biyyaatti yoo qaxaroo taatan dhimma biyya kanarraa sooshaal miidiyaa fuuldura taa'ee haasa'u miti kaameraa fuuldura taa'ee haasa'u illee hin fedhu ture ammoo tu hireen rabbi akka feete qabdu yeroo hiriyaa akka feetii fuuldura baatee gabbaatee kadhachuun hagam hamileen isaa golfaatu inuma ta'ee yaada dhunkaan anaan nagar gaarii jedhuu miti namni geemii taphatuyyuu sa'aatii wal arrabsitan hagam jettanii akka wal arrabsitanii hamilee wal cabsitanii beektan alammootu isin fuuldura bahee waan takka dubbadde hamilee gabbayee waan takka dalagadhu hin qaban namni iyyuu waan arrabseen feesbuuk irratti tiktook irratti ofirraa deebisuu danda'u silaan akka namaatiitti kabajaa isinatti kennitan kana kabajaa kana qabaachuu baadde ilmaan xiyya guddisu nama nan barbaachisu homaa hunda biraa nan barbaachisu tiktook irratti ol bahee qullaa mul'achuu hin danda'a rakkoon qabu ture kabajaa guddaa qaba kabajaan isin kennitan garuu kabajaa nama arrabsuu miti nama malsii deebisuu hin dandeenye jechuu barbaade walumaa galatti jireenyaan kana dura keessa ture maallaqa Jamaalillee as keessa jira maallaqa innillee na gargaaree jira Mubaarakillee na gargaaree jira uummanni Oromoo bal'aadhaa na gargaaranii jiranii alhamdulillah haa galatoomanii galata guddaa na biraa qaban haa ta'u ammoo tiyyuu galata isaanii san ani maallaqni isaan na kennan sun akkuma Mubaarak isiniin jedhe wanni gara Mubaarakii fi asliitiin nagahee birri Itoophiyaa miliyoona takkaaf 200 ture miliyoona takkaaf 200 kana keessa ani wannan ittiin bite makiinaa miliyoona takkaaf 100 birri biyya tanaa 325 wanni makiinaa kana bahe Mubaarakii waliin mari'annee aslii fi ana bakriidha jaartitii adeennee maallaqa kana yoo balleessine borillee fuuldura namaa dhaabachuun kenna waan hin oollee fayyadu irraa kaanee makiinaa kanatti achi baane gaafa nuti makiinaa kana bitanne irraa eegalee akka waan bileenna naaguurameetti uummanni kiyya ka Oromoodha yookaan ammootu waan rakkoo san keessa hambayetti beeku dhugaan na gargaaranii jira gargaarsi ilma namaatti godhamu silaa naa godhamee jira haa ta'u ammootu iyyuu baasiin han baasu manni an keessa galu yoo inni gargaarsi ana jalaan haadhaaf abbaan orruun qabuan orruun haadhaaf abbaa xiyyaa biyya tana jiraattee kaanii qotadhu hin qabuu jechuu barbaadeeti mana kiraa birrii 4,400 kafalu ijoollee tana waan barsi guyyatti wanna baasu qofu galii nama makiinaa irraa argadhu yoo ofii kiyyaa oofaa ole guyyatti birrii 1,000 argadha 1,000 san keessaa birrii 300 faan naafa guyyaa gadi
guyyaa garii ammoo yoo biyyaa gaafa hin baanne namatti kennan qarshii 500 galchan kana keessa homaa waan nan argadhu jedhu ruksaa eeganarraa fudhatanii jenne turee jiraan gaafa soomayiikaarraa makiinaan kiyyaa madalagutti jiru ammootu waan akkaan qabutti beekaa jechuu barbaadeetti rakkoon keessa jiru kan ammoo gabbayillee ibsachuu hin barbaadu kanaaf fuuldura namaa namni rakka